Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo kan taatan marti keessan bakka jirtanitti nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu isin nagaa keessanii ani nagaa koodha. Waaqayyo isa nagaanaaf laateef galanni haa ta'u. Isinis saayitii kana viidiyoo koo kana daawwachaa kan jirtan fayyaa qabaattanii nagaa taatanii daawwachaa waan jirtaniif Waaqayyoon galateeffadha. Fayyaarra wanti caalu hin jiru. Birriis hamma fedhe haa qabaatu, beekumsas hamma fedhe haa qabaatu. Firas hamma fedhe haa qabaatu namni fayyaa hin qabu taanaan gatii hin qabu. Kanaaf waan fayyaa taate duwwaadhaaf waan Waaqayyo fayyaa siif laatee fi Waaqayyoon galateeffadhu. Waa tokkoon isin yaadachiisa obboloota koo addunyaa kanarra namoonni beekamoodha jedhaman qabeenyaan isaanii hammi qarshii isaanii tilmaama kan hin qabne dookteerota beekamoo jedhaman addunyaa kanarraa PhD maastireetii qabaniin guyyaadhaa gara guyyaatti waa'een dhimma fayyaa isaanii to'atamaa kan oolu. Namoota ispoortii akka gaariitti baratamaniiru jedhan qabattoo si'a 7 si'a 8 ol qabattoo gurraacha fudhataniin kan eegaman meeshaa waraanaa ammayyaadha jedhameen kan marfamanii eegaman hamma yoonaatti hedduun isaanii nagaa dhabanii sababii nagaa dhabuu isaaniirraan sababii fayyaa ta'uu dhiisuu isaaniirraan kan ka'e utuu meeshaa waraanaa sun utuu doktoroonni beekamoon sun utuu namoonni akka gaariitti ispoortii baratanii ciccimoo ta'an ofirraa rasaasallee qolachuu danda'an isaan cina jiranii du'anii boolla keessa jiru. Sababiin isaa fayyaa waan hin qabneef fayyaa waan dhabaniif jechuudha. Fayyaan birriidhaan hin argamu, fayyaan beekumsaan hin argamu, fayyaan eegdonni namaaf fidani, fayyaan namni akkam cimaa ta'e dhaqee gototee humnaan sii fidee dhufu lafti inni argamu ol waaqa abbaa biraa biduwwaadha. Kanaaf utuu hin bitama ta'e yoona kana anaafsitu hin jiru ture. Yoona kana anaafsitu gatii hin qabu waan ittiin binnu hin qabnu ture jechuudha. Beektota sooressoota warra irree qaban duwwaa jiraata ture. Garuu Waaqayyo nama hundumaatii fi ilaalee fayyaa kana tola laate. Kanaaf tola isa argatte kana isa silaa utuu birriin qabdu ta'e yoona lafa keessa jirtu gatii gargaarsa Waaqayyo tola nagaa argatte isaatii kan haasa'uu dandeesse, dubbachuu dandeesse, na dhaggeeffachuu dandeesse waan ta'eef waan tola argatte kanatti hin qoosin. Gatii nagaa kana naaf laattee Waaqayyo si haa galatu jedhi. Hammam beekaa ta'uu dandeessa. Qabeenyaa keetti hin amanin. Hammam humna qabaachuu dandeessa irree keetti hin amanin. Gatii hin qabu. Hundumti isaa daaraa. Utuu Waaqayyo nagaa siin laannite, utuu Waaqayyo fayyaa siin laannite saayitii kanas hin jirtu ati. Kanaaf waan fayyaa taateef haala kam keessa yoo jiraadhu attam mootiis ta'e, attam hiyyeessas ta'e, akkam beekaas ta'e, akkam wallaalaas ta'e, akkam deegaas ta'e, akkam sooressas ta'e Waaqayyoon galateeffachuun hin raaffatin sababa Waaqayyoo saayitii kana jirta waan ta'eef jechuudha. Galatoomaa gaabboloota koo har'a kanan dhiyaadheef sagantoolee karaa YouTube chaanaalii kootii daddarban isin beeksisuudhaaf jedhee tananii kanaan dura akkasumattiin saayitii nama jetetti seenee tanan sagantoolee garaagaraa isin biraan gaa ture koomeedii akkasuma walaloo faarfannaawwan adda addaa jechuudha. Garuu kana booddee toora isaa qabsiisee isin biraan ga'uu waan an barbaadeef sagantaa haaraa tokko illee isiniif dabaleera. Qophii man'ee mammaaksaarraa jedhu tokko isiniif dabaleera jechuudha. Baay'ee irraa barattu jedhee tanan yaada. Qophii man'ee mammaaksaarraa kan jedhu kun sanbata duraa yookaan qidaamee waaree booda gadhiifama jechuudha. Akkasumallee koomeediiwwan garaagaraa jiru fakkeenyaaf yeroo darbe shiroo bisheessuu kan jedhu irratti kutaa tokkoffaasaa hojjedheen ture. Yeroo itti immoo kutaa lammaffaasaa qopheesseen jira haa ta'uyyuu malee haala mijeeffadhee wal bira qabeetanan sagantaa koo toroo galfachuudhaaf jedhee tan ture akkasumallee walaloowwan garaagaraa jiru. Kanaan booda karaa YouTube chaanaalii kana sagantooleen kun sadan isin bira ga'u walaloo fi koomeedii akkasumallee man'ee mammaaksaa irraa qophiin jedhu jechuudha. Yeroo isaanii eeggatanii isin bira ga'u taadhaa isin irraa kan eegamu maalidha? Subscribe gochuudha jechuudha. Kanan toora galfachuu barbaadeefis saayitii ittiin eeguu qabdanitti saayitii isaa beektanii na eegdu subscribe gootanii saayitii sanatti yoo dhufuu baadhee natu komatama. Yoommoo an saayitii sanatti dhufee subscribe utuu hin godhin haftanii ergaan sun isin biraan ga'inaaf immoo isintu komatama. Amma wal komachuudhaaf illee sirreessi waliin jechuudhaaf illee akka ta'utti sagantaa baaseera jechuudha saayitii kanaa jalqabdanii YouTube chaanaalii kana nama kan biraadhaaf illee share gochuudhaan biraan gaha subscribe godhaa ofii keessanii immoo akkasumallee mallattoo bilbilaa yookaan ishee kana tuquu hin raanfatinaan isiniin jedha. Meegaan sagantooleen qophii man'ee mammaaksaa keessaa mee waa muraasaa afaaniin isin qabsiise tanan deebi'a. Yoo isin itti mi'aaye subscribe gootanii yeroo biraa deebitanii dhuftu waan ta'eef jechuudha. Mee garastan ce'a gaaf tokko namicha tokkotu beelee utuu karaarra deemaa jiru waan nyaatu hin qabu ta'e ture.
yeroo dheeraadhaaf hagabuu garaa duwwaa deemaa waan tureef garmalee beela'eera. Utuu deemuuti maasii baaqelaa keessa gahe. Baaqelaa beektu jedheetanan yaada. Baaqelaa asheetii bakkee keessaa faca'ee reefuma gahee jiru keessa gaheetu beela'ee waan tureef namichi kun baay'ee tokko gammadeetu kam jedhee akkuma yerootti duguuggateetu baaqelaa sana utuu hin falfalin qoluma isaa wajjiniin afaan itti naqate. Baay'ee waan beelee jiru iftuma daddabalee afaan itti naqataa baaqelaa sana keessa deema ture. Abbaan maasii baaqelaa sanaa immoo fagoorra dhaabbateetu isa ilaala ture. Egaa akkaataan inni itti nyaachaa jiru baay'ee beelaa ta'uusaa waan agarsiiseef namichi kun dubbachuu hin barbaanne calluma jedhe. Utuu deemuu walakkaa maasii sanaa gaheetu namichi kun isa dura akkatti duguugee afaan itti naqataa ture baaqelatti ciree keessaa falfalee qola isaa gatee ijuma baaqelaa sanaa duwwaa afaan itti naqachuutti kan itti ragaaggaa deeme jechuudha beela'ee waan tureef. Utuma deemuu dhumarra gaheetu maasicha keessaa bahuudhaaf yeroo jedhu baay'ee waan quufaa deemeef baaqelatti falfalee ishee keessa isheetii qola isaa gatee ishee keessa isheetiis quncise garaa ishee keessa isheen dhura isheetii duwwaa afaan kaachuutti ka'e. Isuma keessaa ishee iji ishee xixinnoo akkatti afaaniin qabee xedhee tufaa darbataa. Isuma maasii sana keessaa bahuuf jedhu abbaan maasii sana akkaataan itti nyaataa ture sadansaayyu waan taajjabeef dubbachuullee hin barbaanne ture itti ba'e. Gaafa inni itti quqqufa'u rifatee gaafa inni akkasuma irra galagalee ilaalu abbaa maasii sanaa argee jechuudha. Namichi sun waan tokko duwwaa ittiin jedhe. Maa baaqelaa koo nyaatta siin jenne hin arrabsinesi gatii nyaatte naa kaffali siin jenne. Garuu waan tokko duwwaa ittiin jedhe. Akka isa duraas miti. Akka isa booddees miti. Akka isa gara gidduutti nyaadhuu ittiin jedhe. Jalqaba irratti waan baay'ee kam jedheef qola isaa wajjin nyaataa ture. Giddu galeessatti immoo quncisee seeruma qabeessaa nyaate. Xumura irratti garuu baay'ee quufee qabbatee ishee keessa garaa ishee keessaa nyaate ishee kaan immoo daddarbataa ture. Kana irratti hundaa'etu namichi sun akka isa duraas hin jarjarin akka isa booddee kanaas badaa hin qabbatin akka isa gara gidduutti nyaadhuu ittiin jedhee jedhama. Egaa mammaaksa kanarraa waa hedduu barachuu dandeenya. Namni tokko bara jireenya isaa keessatti yeroo jiraatu rakkinni isa mudachuu danda'a, qoromsi isa mudachuu danda'a. Walitti dhufeenya gooftaadhaa wajjiniin qabu keessatti namoonni yeroo baay'ee gaafa rakkatan gara gooftaa dhaqu. Gaafa baay'ee dhiphatan baay'een namootaa jechuudha. Kan utuu qabanis gooftaa barbaaddatan jiru. Haa ta'uyyuu malee yeroo rakkatan yeroo dhiphina isaaniitti gara gooftaatti deddeebi'anii itti gungumanii maana dhiiftaa gooftaatu miilla kee jira jiru maaliif akkas na goota maaloodha ittiin jiru. Hin gungumu kan akka isaanii galateeffatu hin jiru kan akka isaanii faarfatu hin jiru kan akka isaanii gungumu hin jiru. Gaafa waa argachaa deeman immoo galateeffannaan isaaniis likkiidhumatti ta'a. Faarfannaan isaanis likkiidhumatti ta'a. Mana waaqaatti deddeebi'uun isaanis likkiidhumatti ta'a. Badaas keessa ba'anii shaa jedhanii gungumanii waaqayyoon hin gaddisiisanii kadhannaan isaanis seeruma qabeessaan ta'a. Gaafa sooromaa deeman gaafa isaanitti tolaa deemu immoo galateeffannaa isin irraanfatu. Waan argatan illee ishee dur xinnoo ishee yoo argatan hafuuraan natti deebi'e jedhan san kun immoo maal gatii qabdi kanaa mannaa utuu natti hafee wayya. Argannaan immoo waan gaashaati malee yoo namaa laatee waaqayyo waa hedduu haasa'u jechuudha. Isa jalqaba keessa ba'anii dhufan sana irraanfataniitu isa gidduutti turan sana irraanfatanii dhumarratti keessuma ba'anii qabbatanii shaa jedhu jechuudha. Kanaaf kanarra waa tokkoon isinitti himu. Gaafa rakkattan garmalee gungumtanii gooftaan gaddisiisina. Akka waan bara jireenya keessanii miilla isaa jalaa hin gorreetti of ilaaltanii baay'ee tokko gooftaa irratti gungumtanii isin gaddisiisina. Waan gooteef situ beeka gara fuulduraattis tan of kennaa jedha. Gaafa argattanoo keessuma baatanii akkuma isa namicha alanfatee qola ishee keessa baasee gate sana hin ta'ina. Isheen kun maal gatii qabdi? Kanaa mannaa oofee wayi. Sii kenneen waam gaashee sii kennaa waaqayyo. Ishee akkasii mica akkasii kana badaa wanni hin jedhu hin jedhina. Akka namicha isaa alanfatee tufee sana akka hin taane jechuudha. Galateeffannaan keessan, waaqeffannaan keessan, faarfannaan keessan likkiitta ta'u. Akka gungumtanii isa hin gaddisiifnetti. Akka immoo quuftanii isa hin gaddisiifnetti. Akka dhabdanii isa irratti hin gungumnetti giddu galeessatti haa ta'u. Garmalee galateeffadhaa, garmalee faarfadhaa, garmalee itti gammadaa gooftaatti, garmalee garuu irratti hin gungumina, garmalees immoo quuftanii of hin wallaalinaa isiniin jechuu barbaadeen. Tokkoon itti isinii dabala. Gaaf tokko immoo namicha tokkotu doonii yaabbatee utuu qurxummii qabuudhaaf galaanarra deemaa jiruuti. Qilleensi jabaan itti ka'ee gaafa inni handhuura galaanaa erguma inni ga'e booda garatti galagalan hin qabne edda ga'e booda qilleensi jabaan itti ka'ee doonii isaa jalaa galagashe. Gaafa kana namichi kun daaktuudha. Hamma danda'e wixxifateetu galaana keessa dhiitatee ol jedhee gaafa inni bitasaa mirgasaa
dudduuba isaa gaafa ilaalu handhuura galaanaa gaheera walakkaa galaanaa gaheera garatti deebi'abe markabata kan jedhamu naannoo isaa hin jiru doonii wanti jedhamu jechuudha. Booddee keessa utuma wixxifatu utuu afuuri isa citu akkas gaafa hiixatee fuuldura isaatti ilaalu walakkaa galaanaa lafa duwwaa tokko argate. Lafatti duwwaa sana bira ga'uudhaaf egaa daaktuudha waan ta'eef akka ta'ee du'ee awwaa achi keessatti hafuusaarra dhiitateetu gara lafatti duwwaa sanaatti bahe. Yeroo achi ga'u nama argadhe yaadee ture namni hin jiru naannoo isaa. Muka xinnoo tokko duwwaatu lafa duwwaa sanarra jira jechuudha. Yoona kana namichi kun egaa garritti deebiin jiru waan ta'eef galaana keessatti afuurri isa citee lafa duwwaattan baadhee utuu deemuu du'uusaarra lafatti sanarra hamma waaqayyo isa jiraachise jiraachuudhaaf murteesseetu muka muraasa achirra jirtu san akka jirtutti muree godoo xinnoo ishee ijaarrate egaa qoonqoodha waan ta'eef isin beelaa qurxummii nyaadheen jiraadha asirra jedhee amma waaqayyo na jiraachisutti jedheetu godoo ijaare sana keessatti abidda akkaataa mala ammayyaa aadaatiin ittiin qopheessan sana beektu gaa abidda isaa mukaaf muka walitti buusuudhaan qopheeffatee abidda qabsiiseetu qurxummii qabachuudhaaf gara galaanaatti asii gadi bu'a. Erga achi ga'e booda qurxummii hamma barbaadu qabatee dhaqee tanan ishee kana waaddadhee ittiin jiraadha gaamma waaqayyo na jiraachisutti jedhee ol deebi'uudhaaf gaafa of dudduuba galagalu waan hin yaanne tokkotu isa mudate. Maaltu isa mudate yoonaan jettanii godoo inni itti dadhabee muka lafa duwwaa sanarra jirtu hunda ishee ciree ijaare sun abidda inni qabsiisee deemeen gubattee aharri isaa gara waaqaatti asii ol utuu aaru arge. Namichi kuni abjuudha malee dhugaa miti jedheetu batintiraa fiigaa gaafa inni dhufu dhuguma godoonsaa gubateera dhaamsuudhaaf illee hin danda'amu aarri gara samiitti asii ol aaraa jira. Yoona kana namichi hin gadde. Maali waaqayyo maaliif akkas na goote? Maalan si godhe? Tarii zarii kootu yakkee zarii lammii kootu yakkee isaan gaafatamaa jiramu maalan balleessee? Lafa duwwaa irratti fiddeesti nagatte erga asiin nageessee immoo akka kanatti illee itti kabeebsee kan hin jiraanneef kunoo kanallee daaraa jalaa goote maaliif akkas gooteedhee waaqatti gaddee jechuudha. Namichi kun eeyyee namni isaa dirmatu hin jiru namni ciruma namni naannoo sana jira jedhee yaadee dhaqus hin jiru mootiga galaana walakkaadha waan ta'eef jechuudha. Yoona kana utuun akkasitiin dhaabatee gooftaa irratti gongumaa jiru waan inni hin yaanne tokkotu isa mudate. Aharriin man ittiin gubattee aarte sun fagootti waan samaa itti asii ol aaraa turtee fi fagootti mul'attiyyuu namoonni akka carraa ta'e galaana keessa dooniidhaan deemaa jiran maa inni akkamittiin naannoo sana aarri aaruu danda'aniitu maa inni kun jedhanii daawwachaa waliin mari'achaa doonii isaanii ari'aa dhufan. Aara sana daawwachaa jechuudha. Gaafa dhufan itti butatanii lafa duwwaa sanatti doonii irraa gaafa bu'anii ol ba'an namni tokko achi dhaabbachaa jira. Godoon namichaa gubattee aaraa jirti. Namichi ammas abjuutti fakkaata. Maal akkamittiin as dhufuu dandeessanii jennaan aara naannoo kana aaruu arginee dhufne ati maal gochuu as dhufte jennaan an akka carraa ta'ee dooniin koonaan galagaltee jennaanan daakee as bahee kunoo godoo ijaarradhe godoo isheen qabu kunoo na jalaa gubattee jedhe. As gidduutti gaan waaqayyoo hojii guddaa hojjete namicha sanaaf. Waa tokko hubattu diraamaa mammaaksa kanarraa jedhee tanan yaada. Namichi kun godoo isheen qabu kanallee na harkatti gubdee jedheetu gooftaatti gongume. Waaqayyoo gaafa waa godhu sababa malee waan godhu. Lafa duwwaa irratti dhaqee akka inni achi dhaabbatu isa taasise godottii san akka inni ijaarratu isa taasise. Utuu godoon sun hin ijaaramne ta'e namoonni sun aara arganiin dhufan turan. Otoo godoon sun hin gubanne ta'e namoonni sun aara arganiin dhufan turan. Inni gatii godoon gubatte san aaree waaqayyo maaf akkas goote murtoo isa waaqayyoo murteesse isa waaqayyoo godhee mormaa jira. Utuu godottiin hin gubanne ta'e garuu lubbuun isaa hin baraaramu ture. Namoonni achi ga'anii isa fayyisu oolchuu hin danda'an turani. Sababii godottiin sun gubattee ol aarteef namoonni isaaf dhufanii jechuudha. Jireenya keenya keessatti, barumsa keenya keessatti, bultoo keenya keessatti, gaa'ela keenya keessatti wantoonni nu mudatan, wantoonni nu yeroodhaaf argine itti gammanne dhabnu sababa nuuf ta'u malee gufuu nutti hin ta'anii jechuudha. Maaliif akkas ta'e kun? Maaliif akkas goote waaqayyo jechuu hin qabnu. Sababeeffateeti waan ta'eef kan inni sana raawwate jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti jireenya keessan keessatti wanta isin mudatu yeroo darbeef jireenya keessan keessatti wanta isin mudatirraa barumsa fudhadhaati waaqayyo waan godheef beekaa jedha. Waanuma hundumaatti waan gooteef situ beeka. Gara fuulduraattis waan gootu situ beeka jedhaniitu waaqayyo irratti dabarsuun barbaachisaadha. Waaqayyotti laachuun barbaachisaadha. Akkuma Iyyoob yeroo qabeenyi isaa jalaa dhume hoolonni isaa, harroonni isaa, gaalonni isaa, ijoolleen isaa, haati manaan isaallee waaqa kana isa akkasii godhe kan maaf arrabsitee biraan deebitu ishee yeroo ishee ittiin jettee inni arrabsuu dhiisee calluma dhiiftee biraa sokkitetti illee waan godheef isatu beeka. Isatu kenne isa fudhate akkuma jechaa ture waan hundumaa gooftaatti gataatii dhiisa. Egaan qophii man'ee mammaaksaarraa jettu keessaa waa muraasa afaan isin qabsiiseera. Yeroo itti aanutti wantoota mammaaksota barumsa lallaatan
kan abbootiin keenya kanaan duratti ijoollee isaanii abbootiin keenya kanaan dura abboota keenya ittiin barsiisaa turan hedduu qabadheetan isiniif dhiyaadha jedheetan yaada. Macaafa qulqulluu keessaa akkasumallee kanan dubbiserraa akkasuma kana abbaa koo kana akaakayyuu abaabiliin koo daddabarsan irraa dhagairraa wantoota hedduu barumsa isiniif laatu jireenya keessanii wajjiniin wal fudhatu jedhu qabadheetan isiniif dhiyaadha. Akkasumallee jireenya namoota dhuunfaatiin wal qabatee muuxannoos jireenya isaanii isaan keessa darbanii wal qabateellee wantoota garaagaraa qabadheen isiniif dhiyaadha. Maarree isinirraa maaltu eegama YouTube chaanaalii koo subscribe gochuu duwwaadha. Subscribe godhaa yoo viidiyoon kun isinitti tole like godhaa. Nama biraa akka ga'u yoo barbaadan share godhaa hin irraanfatinaan isiniin jedha kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo baay'een isin jaalladha isin kabaja. Garuu komii tokkoon isinirraa qaba. Hamma yoona YouTube chaanaaliin koo subscribe'insa ola deemaa jiru. An subscribe gochaa jirtu ta'e wal komanna kanaaf subscribe godhaa. Yoon viidiyoo gadhiisuu dhiise anaan na komadha. Subscribe gochuu dhiistaniinna isinan komadha. Waan amma yoonatti na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. YouTube chaanaaliin kun ayyaanaatu dirree dhugaaf jaalala. Saayitii barbaaddanitti yaadaaf gaaffii naan ga'uu dandeessu. Akkasumallee tuutoriyaalii akkaataatti viidiyoon hojjetamu akkaataatti moobaalii wantoonni garaagaraa sirratan gaaffii barbaaddan koomentii keessan jalatti naaf ka'uu dandeessu saanduqa yaadaa jalatti karaa hundumaa isin tajaajiluudhaaf hamman dandeettii qabutti amma waaqayyo na gargaaretti isin cinan jira waan barbaaddan na gaafachuu dandeessu. Waan amma yoonaatti na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. YouTube chaanaalee ayyaanaa dirree dhugaaf jaalalaa subscribe gochuun irraanfatina galatooma.